Addunyaan keenya yeroo ammaa qarqara waraanaa hamaa irra geetteetti jirti. Waraanni waggoota dhibbaaf sodaatamaa ture gidduu Israa'elii fi Iraan amma ifatti eegaleetti jira. Israa'eloonni qilleensa baha giddu galeessaa dukkaneessaniiru. Fataaleen waraanaa ni gubatu garuu gaaffiin guddaan waraanni kun maaliif amma eegale kan jedhudha. Icciitiin kaayoo haaraa biyyoota kanaa maali? Viidiyoo kana keessatti wantoota dhokatoo ta'an gadi fageenyaan isiniif qabannee dhiyaanne irraa haga dhumaatti nu waliin tura. Waraanni kun akkuma tasaa waan dho'e miti. Sababoota gurguddoo sadiitu jira. Inni jalqabaa haloo ba'uudha. Iraan ajjechaa hooggantoota ishii Ismaa'il Haniyaa fi Hasan Nasrallah Israa'eliin raawwatameef deebii hammaataa kennuuf murteessaa turteetti jirti. Inni lammaffaan immoo mallattoo humnaati. Iraan waggoota 30 hawaasa poorkis fayyadamtee lolaatti turte. Amma garuu kallattiin anjabaadha jettee dhiyaatteetti jirti. Inni sadaffaan icciitii Ameerikaa jalaa ba'edha. Sanadoonni qophii waraanaa Israa'el mul'isan icciitii keessa ba'uun isaanii Israa'el ariitiin akka tarkaanfii fudhattu isii dirqamsiiseera. Kaayoo inni biraa moo Israa'el qabattee kaate sagantaa niwuklaaraa Iraan dhaabsisuudha. Israa'el Iraan keessaa niwuklaaraa yoo qabaatte jireenyi keenya balaa irra bu'a jettee amanti. Kanaaf kaayoon isii inni guddaan buufataalee misaa'ilaa fi warshaalee niwuklaaraa lafa jala jiran rukutuu akka ta'etti himama. Gama biraatiin Iraan ijjannoo isii baha giddu galeessaa keessatti mirkaneessuu barbaaddi. Ameerikaan naannicha keessaa akka baatu dhiibbaa gochuu fi Israa'el sodaa keessa galchuun nuti humna dhabamsiifamuu hin dandeenye jechaatti jirti. Waraanni kun kaayoo eenyutu naannoo kana bulchaa jedhu irratti kan xiyyeeffate fakkaata. Baha giddu galeessaa handhuurri boba'aa addunyaati. Waraanni kun yoo bal'ate gatiin boba'aa itti dabala dinagdeen addunyaa ni kirkira. Akkasumas Ameerikaan Israa'el cinaa Raashiyaan ammoo Iraan cinaa dhaabbachuun isaanii waraana kana gara waraana addunyaa sadaffaatti geessuu danda'a sodaan jedhus jabaataa dhufeera. Waraanni kun akkamitti xumurama laata? Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Oduuwwan dhimma kana irratti baan ariitiin akkasiin biraan geennuuf sabiskiraayib gochuu fi mallattoo bilbilaa cuqaasuun hin dagatinaa. Nagaatti.